تتاتلنا نعدم كن سجنتا بي بي سي أفان أوروموت نولين ترا Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqab. Kophee irra keessatti naannoon Tigraay eegarka mootummaa federaalaatii baatee maankee jirti jiraatota dubbifne. Guyyaa irraa loltoonni tokkollee hin turre ganama ennaa kaanu namoonni baajaajiin mootoraa fi konkolaataan gammachuu isaanii ibsachaa turan takka tures konkolaattonni humnoota Tigraay 3 ta'an dhufan. Faawundeeshiniin maqaa caalutiin hundeeffame maal hojjechuuf deema? hojii mirga namummaa, hojii dhimma koorniyaa, hojii dhimma tajaajila hawaasummaa, hojii warra harka qalleeyyii rakkatan barbaadu irratti hojjetamu hojjechuudhaaf karoorfatee ka'ee kan jedhudha. Bu'aan filannoo Itoophiyaa ibsamaa jira. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin turaa an Asli Galgalooti. Dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaanii filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa naannolee filannoon itti geggeeffame 942 keessa bu'aan filannoo 618 boodii filannoo dhaqqabuun himam. Walitti qabduun boodichaa Birtuqaan Midaksaa naannolee filannoo 160 keessatti paartileen garaagaraa koomii dhiyeessan jetti. Koomiin paartilee siyaasaa kanaa fi bu'aan filannoo isaa dhuma ka tursiisuu danda'ullee akka ta'e aadde Birtuqaan himan. Boodiin bu'aa filannoo naannolee boodichi bu'aa naannolee filannoo 12 qulqullaa'ee kan ibsamu ta'u naannoo Oromiyaatti caffee naannichaa fi paartiin badhaadhinaa naannoo filannoo 7 keessatti sagalee caalmaa argatti. Paarlamaaf ammoo naannoo filannoo 3tti paartiin badhaadhinaa sagalee olaanaa argatti. Naannoo Amaaraatti ammoo naannoo filannoo 2tti sochiin biyyaalessa Amaaraa teessoo paarlamaa 1 fi teessoo manmaree naannichaa 1 argatti. Kalee mootummaan Itoophiyaa waraanni 8tiif Tigraay keessa geggeessaa jiru akka dhaabu ibsa baasan beesis. Asiin dura biyyoonni hedduun waraan dhaaba jechuun kadhachaa turte. Amma garuu ofumaan dhaabuun kun maddi maallaqaa ta'ee gamma hin beekamne. Haa ta'u malee torbaan dabree galee humnoonni waraan Tigraay Opereeshinii Aluula Abbaa jalqabuun magaalota hedduu duraanii to'annaa waraan Itoophiyaa fi Eertiraa jala jiru to'atee ture. Kalee galgalaa mootummaan yeroo Tigraay ministeera muummee Abiy Ahmediin muudame waraanii naannichaa dhaabbata gaafachuun gabaafam. Daqiiqa muraasan booda mootummaan federaalaa deebii kenne. Mootummaan akka jedhuutti waraan dhaabuun kun waqtiin qonnaa xumuramuutti ta'ee haal dure tokko malee dhimma moomarraatti kan hundaa'e. Barreessaan olaanaan UN Antonio Guterres Abiy Ahmed waliin dubbachuun waraanii akka dhaabbatu abdii qabaachuu hima. Ameerikaa, Ayirlaandii fi UK mani maree nageen mootummoota gamtoomanii dhimma Tigraay irratti walgahii ariifachiisaa ifaan akka taasisan gaafate. Walga'iin kun jimaata dhufu ta'uu akka danda'u AFP'n maddeen dippiloomaatiikii eeruun gabaase. Oduu waraan dhaabuu kun erga dhagaameen booda biyyoonni alaa UAE fi Chaayinaa murtee kan simachuu ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO fi dhalata Tigraay kataa'e Dr. Tedros Adhanom dhugaan mo'ataa jechuun Twitter isaa irratti barreesse. Ta'ullee ejannoon waraan dhaabuu kun gam tokko waan ta'eef humni TPLF waraan akka hin dhaabne himan. Gorsaan TPLF Isaayyaas Tasammaa loltoota Itoophiyaa cufti naannicha keessa baafamuu BBC'tti garuu ammallee milishaan Amaaraa fi loltoota Eertiraa ba'anitti waraanitti fufuu dubbata. Elected government of Tigray is back in Mekelle in the capital. Mootummaan Tigraay filatamee gara magaalaa guddittii Maqaleetti deebi'eera. Mootummaan kun akka heera biyyoolessaa fi naannootti kan filatamedha. Mootummaan Finfinnee jiru bakka inni hin jirretti dhukaasa dhaabuu gartokkee labseera jedha. Ministeerri muummichaa barreessaa olaanaa UN'if waraana guutuu Tigraay keessaa qabnu baasneerra jedhee itti hime. Qondaalonni siviilis achi hin jiran jedhe. Kanaaf mo'amaniiru. Guutummaatti barbadaaniiru. Loltuun mootummaa Itoophiyaa tokkollee Tigraay keessa hin jiru. Kana sitti himuu nan danda'a. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti waraanni Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa ammallee Tigraay keessa jiru. Gama lixaatiin humnoonni ittisaa Tigraay jara kana Tigraay keessaa baasuuf waraanaa jiru. Garuu loltuun Itoophiyaa tokkollee hin jiran. Waraanni Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa ammallee lixa Tigraay keessa jiru. Hanga qaamoleen kunniin naannicha guutuun gadhiisanii ba'anitti waraanichi itti fufa. Challenge the international community to do now. Haala namoomaa naannichaatiin ammoo hawaasa idil addunyaaf wanti dabarsuu barbaadnu
uummanni garri caalu naannichaa mootummaa Tigraay jala jira. Kanaafuu hawaasni idil addunyaa mootummaan Finfinnee jiru qarqaarsa akka hin dhiyeessine nu danqeera jechuun sababa dhiyeessuu hin danda'an. Qarqaarsa idil addunyaa hunda uummata qarqaarsi barbaachisu gara caaluuf fiduu danda'a. Haalli qabatamaa lafarra jiru qarqaarsa geessuuf kan haalaan mijatedha. Uummanni kun dararaa hedduuf saaxilamaniiru. Amma garuu rakkoon kun uummatarraa waan ka'eef hawaasni addunyaa uummata keenyaaf nyaata dhiyeessuuf nu qarqaaruu qaba. Wanti uummanni Tigraay yeroo duraaf gaafate nagaan akka jiraatuu fi waraana haganaa fiduun maaliif barbaachise kan jedhu ture. Wanti inni jalqabaa ta'uun irra jiraatu lammiileen Itoophiyaa wanta ji'oota 8f adeemaa ture irraa aara galfachuudha. Ammuma kana wayitan sitti haasa'utti tajaajilli ibsaa fi bilbilaa Maqaleerraan kan hafe Tigraay bakka biraan jiru. Wanti jalqaba dhufuu qabu uummanni gara jiru idileetti deebi'uutu irra jiraata. Namoonni gargar badanii turan wal barbaada. Yeroon kun yeroo gadda keenya itti ibsannudha. Takka turree waan ta'ummoo laalla. So this is the time to mourn and we have to wait and see what happens. Haala halkan kalee naannichee ture jiraatota magaala Maqalee gaafanne turre. Amma richiitiin dhukaafamaa jira. Dargaggoonni gara magaalaa dhufaniiru. Naannoo siidaa wareegamtootaa Tigraay fi kaampii Awaashitti raayyaa ittisa biyyaa to'atanii turan. Waraanni Tigraay naannoo Maqalee fi kaampii Mallas fa'i jiru jedhamaa jira. Kaleessaa qabee of eeggadhaa jedhamaa turre. Amma baay'ee gammanneerra. Amma Maqaleen jira. Humni mootummaa baheera kan jedhuun uummanni gammachuu ibsachaa jira. Bakka bakka jirutti konkolaataan naanna'uun richiitiin dhukaafamaa jira. Daagama amsaal haga Roomaanaat gaditti ammoo dargaggoonni sagalee dhageessaa wayita dhufan argineerra. Magaalaa gidduutti hawwaltii naannoo Awaash fi kaanitti kan ture humni ittisaa gara eerpoortii baheera. Erga isaan bahan uummanni yaa'ee bahuun gammachuu ibsachaa jira. Daa'imni umurii lamaallee otoo nafin Tigraay galte jechaa turan. Naannichi armaan keessa oolee hubachuu fi magaala Shireerraa jiraatan maqaan isaa dhaam hin feene akkanaa nutti hima. ትማሊ መቐለ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምእታዋ ምስ ተሰምዐ ዝኾነ Kaleessa Maqaleetti loltoonni Tigraay galuun dhaga'amuu hordofee magaalaan Shiree callisa keessa turte. Halkan keessaa naannoo sa'a 5tti garuu humnoonni Itoophiyaa fi loltoonni Eertiraa saffisaan ba'aa akka jiran himame. Guyyaa irraa loltoonni tokkollee hin turre. Ganama ennaa kaanu namoonni baajaajiin, mootoraa fi konkolaataan gammachuu isaanii ibsachaa turan. Takka tures konkolaattonni humnoota Tigraay 3 ta'an dhufan. Naannoo sa'aatii 8tti ammoo raayyaan magaalaa Shiree seene. Daa'imaa fi gaheessi dhiiraaf dhalaan gammachuu isaa ibsachaa ture. Guyyaan yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa kan waggaa dabreen waxabajii 29 ajjeefamee bakka garaagaraatti addunyaa guutuu keessatti taasifamaa jira. Kalee magaala Finfinnee hoteela Skylight keessatti maatii hiriyoota fi jaalatoonni isaa walitti dhufanii albaam isaa 3ffaa eebbisaa turan. Kan malee Oromiyaa keessatti Bishooftuu, Lixi Shaggar, Amboo, Sulultaa, Shashamannee fi magaalota birootti qeerroon sagantaa yaadannoo taasifte. Magaala Naayiroobii keenya keessatti Oromoo naannoo Islii jedhamuutti walitti dhuftee yaadannoo isaa geeggeessite. Namoonni sagantaa kanarratti hirmaatan akkan jedhan. Kun kan ta'eef artist Hacaaluu Hundeessaadha. Falmaa mirga namoomaati. Fargaa mirga dhala namaa ture hanga. Hussein Baanataa jedhama. Sagantaan yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa akka sochii tokkummaa qeerroo Naayiroobiitti yaadachuu qabna wanta jedhu koreedhaan irratti erga waliigallee booda gara sagantaa kanaatti deemne yeroo lafa jireetti qophoofnee wantoota barbaachisu hundayyuu sagantaa sana akka inni midhaaginaan qophaa'utti sagantaa qopheessine. Kana keessatti immoo kaayyoon nuti qopheessineef sagantaa kana artist Hacaaluu jechuun artistii qofaa miti, qabsaa'aadha. Qabsaa'aa Oromoo beekamaadha. Nama qabsoo Oromoo keessatti gara qabsoo keessaa karaa walleetiin akkasumas immoo aktiivistiidha. Waltajjii garaagaraa irratti intarviiwwan garaagaraa keessatti nama uummata Oromoo kakaasaa ture, nama uummata Oromoo qabsoodhaaf hidhachiisaa ture. Bira darbeetu qabsoon Oromoo yeroo paartileen Oromoo baay'een dadhabanii gara bittinnaa'utti yeroo isaan gahan bittinnaa'u irraa kan oolchee nama Oromootti
Oromoo yeroo qabsoorraa hamilee kutachuu ka'etti yeroo itti hamilee itti godhee qeerroo dammaqsee paartilee siyaasaa Oromoo bakka isaan kufanii kan kaase nama salphaa miti. Haacaaluun weellisaa qofaa miti. Kanaaf dhaloonni kun immoo wanta inni dabarse kanarraa immoo maal barachuu qabaa, akkamiin yaadachuu qabaa Haacaaluu wanta jedhuun sagantaa kun qophaa'uu akka qabu irratti waliigallee akka garee keenyaatitti guyyaa yaadannoo isaa goonee sirna sana geggeessine jechuudha. Ani maqaan kiyyaa Aashaa Birreeti, weellistuu Oromooti, Naayiroobii jiraadha. Sagantaan yaadannoo Haacaaluu waggaa tokkoffaa isaatti Naayiroobii geggeeffame. Sagantaan bareedaa ture. Oromoon as jiran Naayiroobii jiran jechuudha. Akkuma gaarii gabbahaniitiin ibsa jaalala isaaf qaban, gadda isaaf qaban ibsachaa turanii, miira isaaf qaban ibsachaa turanii sagantaan akkas ture. Anilleen immoo akka artistii Oromoo tokkotti jechuudha. Haacaaluu baay'ee dinqisiifadha. Haacaaluu hojii isaatiin beekaa baay'ee dinqisiifadha. Akkuma nama qaamaan wal beeku caalaatti isa onneedha jechuudha. Garuu hojii isaa hojii artistiin isa beekaa. Hojii sirboota qabsooti, sirboota aadaa fi sirboota nama onnachiisan. Waan tokkummaa Oromoo irratti kana hojjetaa Haacaaluun nama artistii cimaadha. Nama sabboonummaa illee qabu. Artistii qofaa miti. Haacaaluun qabsaa'aadha goota. Akkasiin ilaalaa jechuun inni baay'ee dinqisiifadha Haacaaluu. Garuu du'a isaatiin hedduu gaddine illee maal goona rees laaftu. Akkasi rabbiin jannata isaaf haa kennu jenna. Kalee sagantaa eebbalbaa meesarraatti faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundeeffamuun labsama. Qindeessitoota keessaa tokko ta'anii Dr. Guutuu Teessoo faawundeeshiniin kuniin waa'ee mirga namoomaa irratti xiyyeeffataa jedhu. Egaa kun kan ta'eef artist Haacaaluu Hundeessaadha. Falmaa mirga namoomaati. Fargaa mirga dhala namaa ture hanga gaafa lubbuu isaa wareegamtuutti yeroo adda addaatti waltajjii adda addaatti biyyoota garaagaraa irratti sagalee ta'uudhaan dhiibbaa mirga namaa irratti geggeeffamu irratti hojii hojjechaa ture. Kanaaf kun ergama isaa ta'udha. Egaan akka kaayyootti hojiiwwan namni hojjeta faawundeeshiniin kun jedhamee kan yaadame qofaan hojii aartii inni jalqabe keessumatti aartiidhaaf muuziqaatti fayyadamuudhaan mirga namoomaa falmii cabiinsa mirga namaa irratti geggeeffamu mormuu irratti karaa kanarratti hojii hojjetamu itti fufsiisuudha. Kan biraa hojii aartiif muuziqaa keessatti leegasii Haacaaluu Hundeessaa illee akka itti fufiinsa qabu jechuu irratti hojii hojjechuudhaa fi muuziqaadhaaf aartii kennaa aartiiwwan garaagaraa warra qaban dargaggoota garuu immoo deeggarsa warra dhaban, gargaarsa warra dhaban, leenjii warra dhabanii kufanii hafan gara wiirtuu tokkotti fidanii leenjisuun cina dhaabbachuudhaanii dhimaacha akka isaan godhanii fi bakka ga'u malan akka isaan ga'an gochuudha. Akkasumas illee immoo aartii keessatti hojii aartiiwwan gurguddoo seenaa Oromoo keessatti hojjetanii, seenaa biyya kanaa keessatti hojjetanii gara dhumaatti garuu dinagdeen hawaasummaan kufanii warra hafan hedduutu jira deessee warreen kanallee harka qabuudhaan sadarkaa biyyoolessaaf sadarkaa addunyaatti qopheessuudhaan warroota dorgomtoota ta'anii maqaa aartist Haacaaluu Hundeessaan badhaasawwan garaagaraa gochuudha. Egaan walumaa galatti hojiiwwan tola ooltummaa aartii muuziqaan ja'atame hojii mirga namoomaa, hojii dhimma koorniyaa, hojii dhimma tajaajila hawaasummaa, hojii warra harka qalleeyyii rakkatan barbaadu irratti hojiiwwan hojjetamu hojjechuudhaaf karoorfatee ka'ee kan jedhudha. Faawundeeshinichi leegaalii dhaabbateera, boordiiwwan mataa isaatii qabaa, kan waan kana hooggan immoo warra manaa aartist Haacaaluu Hundeessaatu hooggana, kan kana dhaabes abbummaadhaan warra manaa aartist Haacaaluu Hundeessaati. Faawundeeshiniin akkana hojii bahee fi hojjechuu fi maallaqa guddaa barbaada. Maallaqa kana akkamiin argannaa jettanii yaaddu yookiin deeggartoonni yookiin ispoonsasiin eenyu fa'a? Egaan dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun gana mootummaa irra jira daa'ima reeffa dhaabbatee hunda'a. Maallaqi isaallee eessaa dhufaa akkamittitu hojiiwwan karoorfaman galmawwan ka'aman kana bira ga'uu hin danda'amanii jedhu rakkisaa ta'uu yookaan gana gadi ta'ametti karoorfamuun baay'ee barbaachisuu danda'a. Haa ta'uti garuu kaleessuma akka adda durummaan kan kaafne hojiiwwan aartist Haacaaluu Hundeessaa kanaan dura hojjetee darbe hedduutu jira. Irra deebi'anii hojjechuudhaan hojii muuziqaadhaaf riimiksii gochuudhaan akka inni uummanni aartistii kana jaallatu uummanni aartistii kana qaroo godhatee ture kana bitachuudhaan maallaqa akka inni mobilaayizii godhee hojii gurguddaan itti hojjetamu. Kan biroon aartistoonni hiriyoota isaa ta'an jaalala aartistii kanaa qaban hojii piroomooshinii isaan hojjetaniin, koonsartii isaan hojjetaniin, hojii isaan dhaaba kanaaf gumaachaniin madda maallaqaa tokko ta'uu danda'a jedhee tan abdata akka nama tokko.
Dr. Guutuu Teessoon galatoom jennaa guyyaarraa magaalota Oromiyaa garagaraatti siidiin albaamii haaraa raabsamaa jiraachuun miidiyaalee hawaasaa irratti argine namoonni sirba dhageeffatan sirba dinqisiifachuu fi gammachuu isaanii ibsachaa turanii anilleen sirba haaraa kanaa sirboota garagaraa iTunes irratti dhageeffadhee hedduu jaaladhee sirba akka ajaa'iba nam gammachiisu kanaaf dhageeffattootni sagantaan irraa aganumaan namni sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Oscar Bunga akborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana angafamaan dhan bulaa.